Tan dhaggeeffattoota keenya akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattan irra deebinee ansin biraan geenyu qabadhee dhihaadheera. Qophiiwwan har'aa wajjiniin sin beeksisaati anin turummoo ani Tigisti Gammeeti. Gabaasni haaraan dhaabbanni mirga namoomaa idil addunyaa Amnesty International baase humnoonni Itoophiyaa fi Eertiraa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti geggeeffame keessatti dubartootaa fi durboota dhibbaan lakkaawwaman irratti humnaan gudeeddidhaa fi miidhalee biraa geessiseera jedha. Gabaasa Sindii Ispaang qindeessite Bafiqaaduu Muradaatu dhiheessa. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti adeemaa jiru kan miidhaa caalaa geessise dubartootaa fi ijoolleewwan irratti kan jedhu gabaasni Amnesty International haaraa baase kun ogeessotaa fi hojjettoota fayyaatiin alatti namoottan hokkora saalaatii fi gudeeddii dirqii dandamatan 63 kan lammiilee Tigraay ta'an haasofsiiseera. Dubartoota miidhaan irra ga'ee dandamatan keessaa 29 warreen loltoota Eertiraatiin akka gudeedamanii himatanidha. Fissaha Taklee gaanfa Afrikaatti qorataa Amnesty International akkana jedha. Victims were detained for more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the soldiers. And in the process, we can see that the soldiers were brutalizing the Miidhamtoonni yommuu loltootaan gudeedamanu sa'aatii 24 fi torbanootaa fi hidhamanii turan. Adeemsa keessatti loltoonni akka warreen dandamatan kanarratti miidhaa geggeessan argina. Reebaa turan. Jechoota gosa salphisanu irratti hundaa'e fayyadamuudhaan arrabsaa turan. Akkaataa hokkorri saalaa dubartoota Tigraay salphisuu danda'utti itti fayyadamuu isaanii agarsiisa. Jedha Fissaa Taklee. Dubartiin waggaa 20 ji'a sadaasaa bara 2020 mana ishee keessatti akka loltoonni afaan Amaaraa dubbatanu miidhaa irraan gahan Amnestytti himteetti. Ulfa ji'a 4 turte. Ulfa ta'uu koo baruu isaanii hin beeku. Nama ta'uu koos hubachuu isaanii hin beeku jechuudhaan Amnestytti akka himte dubbata gabaasni kun. Gabaasni ammaa kun waan lafa irratti ta'aa jiru keessaa waan xiqqoodhaa jedhu Adootii Akiwee'ii Amnesty International irraa. The ages of the women as young as 10 and as old as 62. The use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women. Umuriin dubartoota miidhaan irra ga'ee waggaa 10 amma waggaa 62ti. Dubartoota Tigraay ta'uu isaaniitiin hin arrabsamu. Haa ta'u jedhamee namootaan adda addaatiin gudeeddiin saalaa irratti raawwatameera. Ulfa ta'aniyyuu jedhu Adootii Akiwee'ii. Dhimma kana ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan akka hokkora saalaa balaaleffatu ibsee naannoo Tigraayitti lola adeemaa jiru keessatti hokkora saalaa fi gudeeddii dirqii ilaalchisee kanaan dura ibsa baasuu isaa yaadachiiseera. Namootaan gocha seeraan alaa raawwatan akka seeratti dhiyeessu beeksisuu isaa ibsee namootaan miidhaan hokkora saalaa irra ga'e gargaaruudhaaf mootummaa yeroo naannoo Tigraay wajjiniin akka hojjechaa ture himeera. Ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Ibsichi gabaasa Amnesty International amma baase irratti akka jedhetti gabaasichi akka loogii qabuu fi haala ogeessummaatiin akka hin hojjetamne ibseera. Namoota Amnesty bakka bu'anii gabaasa hojjetan keessaa kan loogiidhaan hojjetan akka jiranu kanaan dura dhaabichatti beeksisuu isaa kan hubachiise ibsi mootummaa kun mootummaan eegumsaa fi nageenya lammiilee biyyattii mirkaneessuudhaan waan barbaachisaa ta'e gochuu akka itti fufuu ibseera. Karaa biraatiin ministeera dhimma alaa Eertiraa Yemaane Gabre Masqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka jedhanitti gabaasni Amnesty ifatti waan sirrii hin taanedha jedhaniiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti Amnestiin bitaaf mirga irraa dhugaa jiru addaan baafachuudhaaf yaaliin taasise hin jiru. Waa'ee gabaasa kanaa irratti VOA'dhaan kan gaafataman itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jen Psaki deebii kennaniiru. We are closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia. Biyyottanii fi hoggantoota naannoo sanaa wajjiniin quunnamtii qabna. Waa'een sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan naasisaa ta'edha. Jedhan Jen Psaki. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebi'ee gareen hunduu lola dhaabanii lammiilee Itoophiyaa miiliyooniitti lakkaawamanu warreen beelarra jiranuu fi gargaarsa namoomaa fi qoricha fayyaa qaqqabsiisuun akka danda'amuuf
akka fedhii agarsiisanu yookaan akka heeyyamanu waamicha gochaa jira. Muummeen ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed akka waraana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF lolaniif lammiilee biyyattii gaafachaa akka jiran gabaasni Sindii Sa'an VOA irraa qopheessite kun ibseera. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarotii fi Shaalaa keessatti namoonni kumaan lakkaawwaman beelaaf saaxilamuu isaanii jiraattonni VOA'n dubbise himaniiru. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa gama isaatiin sababa hongeen bara kana dheerateef aanaalee san keessatti namoonni 400,000 ol ta'an beelaaf saaxilamuu isaanii ibseera. Hooggansi sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo namoota beela saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaate akka jiru dubbate. Gabaasa bal'aa Tsahaay Daamxoo jalqaba torban kanaarra dhiyeessite irra deebiidhaan kinooti. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroof Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eege waan hin roobneef hongeen dheeratee beelli hammaateeraa jiran jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a Guraandhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jiran. Deebiitti bonni hin fagaatee roobni roobuu didee taan bisaanitti hin fixanii bisaan karaa hin jiru akka aanaa Shaallaatti bisaa oduma jedhu ka jirullee ka du'ellee akkasumatti bisaa oduma jedhu dhumaa ture. Bara wanti adda ta'ee jedhee roobni roobuun didee sanyii facaafatan kan silaayoowwan argatu malanillee jalaa badee kanni irraa kaka'ee jedhee namni amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee wajji jira. Ka du'aarullee jira, ka du'uuf itti dhiyaateerullee jira, akka malee miidhameera namni waa akkanaa kanneentu jira akka aanaa Shaallaatti. Kaaga ammaa waan nyaatu dhabee mana gatteerutu jira, ka namni baay'eetu jira, namni ammaa sana kabana jira. Kuunillee garuma harkaa gara afaaniiti namni kadhadhabee haga ammaa kadhataarullee ka gabaa keessatti qara kadhaan beeni ka kadhataarullee baay'eetu jira. Uummanni baay'ee gararramaa. Roobni asiin dura yakkaatiitii irraa qabee roobaa yakkaatiitii maggaabiitiin facaafatan. Midhaan ammoo maggaabiitii yakkaatiitii facaafatan sa irra lufee balgii facaasan kanallee tamaadhaa roobillee deemee badee hin bade silaa yakkaatiitii maggaabiitii ture ka'a silaa biyyanatti facaafatan haga ammaa roobeen jiru. Akka obbo Garrinaan jedhanitti rakkoo hamaan aanaa kan mudachaa jiruu fi jireenya jiraattotaaf qormaata ta'e hanqina bishaaniiti jedhu. Irri guddaan amma namni beelaa fi ka irra dhumaa roobeelli akkasii bisaan hin jiru. Bisaan haga ammaa jaarkaanii tokkotti birri 30 birri 40 bisaadhani akkuma gannaa kanatti. Isa kiiloomeetirii haga 70 Shaashamannee irraa gaariin fe'aati naannoo keenyatti gurguratanii wala gaariitii tokko naggaadhee Lassaasaa fi Amboo'aa gara biraa gaariin dhufaa achi gurgurata warri Gillasamii. Aanaa Shaallaa bisaan tokko maddi wayii hin jiru akka aanaa Shaallaattu beekamtuu miree maddi bahee haga ammaa bisaan dhugan hin jiru. Waradaa 3 waradaa 4 keessa karaa kanaatiin dura waa dhufaa ture waggaa 3 4 amma sunniin illee dhaabateeti bisaan gaarii kana biyya biraatii bitataa turan akkuma Lassaasaa. Bisaan achii ga'ullee qoqqoratanii lafa garii amma babbaasuu jammaranii maashinii dhabnee hojiirra oolle jedhanii kan ammaa silaa mokoraa jiranii bakka bakkatti baasaniiti maashiniin alaallee nuungallee wanti isinii geejjibsuun hin jiru jedhanii akkasii jira amma yaalaa jiranii akka ammaatitti uumaa wanti mul'ateeru hin jiru. Rakkoolee beela walii walqabatee aanolee kanneen keessatti ka'e irratti hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa haasofsiisneerra. Obbo Yaasin Garjuu itti gaafatamaa hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon jiraattonni kaasaa jiran sirriidha jechuudhaan haala amma jiru ibsaniiru. Maqaan koo Yaasin Garjuu jedhama. Hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boonni dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa Shaallaa fi Siraaroo Shaashamannee Arsii Nageellee fi Cinaa isaa Wondoof hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo Guraandhalaa hin gahaa ture. Boonni dheerachuu isaa wajjin wal qabatee turbaan irraa kaasee haga waxabajjiitti roobni roobne. Kanarraa ka'ee uummanni keenya hedduun isaa beelaa fi saaxilamee jira jechaadha. Kana koree teeknikaa fi taaksifoorsiitiin ilaallee koree teeknikaa godina irraa gadi bobbaasne hambaasnee jirra. Xiinxala geggeessameen naannoo nama 420 ol ta'uudha. Daataan kun garuu aanota achii asii hammatiin jiran fakkeenya akka Adaabbaa fa'aa naannoo Laajjoo bakka jedhamutti wanni kana wal fakkaatu uumamee jira. Kana koree keenyaan ganaa laallee Oromiyaa kan beeksisnu akkuma jiru ta'ee daataan amma himu kun aanota amma duratti maqaa isaanii tuttuqe kanneen jechaadha. Yeroo ammaatti jiraattonni 1,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii deeggaramaa jiru jechuun obbo Yaasiin eeraniiru. Deeggarsa hojii wal qabatee
qaamni adda addaa deeggarsa godheera rakkoo kana Oromiyaa komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa gabaasa goonee isaanis hanga barbaadamu yoo ta'ullee baate deebii atattamaas kennanii jiran. Naannoo gargaarama 99,115 deebiin isaanii hanga ammaa hojiittis seenamee jira. Fakkeenyaaf boqqolloo fi qamadii 10,378.75 hawaasa biraa akka ga'u taasifamee jira. Qaamni godinaa jechuun hooggantoota bara godinaa waan mana kuusaatii qabu boqqolloo fi nyaata hanqina daa'immanii adda addaa 1,100 uummata gargaareera. Kan biraa hooggansaa fi hojjetaa mootummaa sadarkaa godinaas mindaa ofiitti murteessanii uummata keenya baraaruun nurra jiraata kan jiruun birrii walitti qabuun fakkeenya hooggansi godinaa tokko qarshii 2,000 ol ofirra murteessee uummata kanaaf aarsaa taasisaa kan jiru. Qajeelchi poolisii godinaa akkaatuma kanaan boqqolloo 100 fi qamadii 25 bitee dinnicha jaatatti uummata kanaaf kan raabsee ta'uu isaati jecha. Kana biratti ammoo abbootiin qabeenyaas naannoo boqqolloo 151 kan biraa fandii of eeggannoo uummanni yeroo rakkootaa ittiin akka of gargaaru baasii walitti buufatudha. Aanota kana sadiin irraa qarshii 720 aanaa sadan kanarra koreentaa tolti taa'ee ogeessee uummata kana gargaaruudhaaf baraaruudhaaf deemamaa kan jiruuf. Rakkoo guddaan aanaa shaallaa bishaan jechuudhaanis rakkoo bishaan waliin wal qabatee haala jiraattonni aanaa shaallaa keessa jiran obbo Yaasiin akkanaan ibsanii. Maqaan koo Yaasiin Garduu jedhama. Hooggansa sodaa balaa godina Arsiiti. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boonni dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa shaallaa fi siraaroo shaashamannee Arsii Nageellee fi cinaa isaa Wondoof hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo Gurraadhalaa Dindaa ture. Inni dheerachuu isaa wajjin wal qabatee turbaan irraa kaasee haga waxabajjiitti roobni roobne. Kanarraa ka'ee uummanni keenya hedduun isaa beelaa fi saaxilameetii jira jechaadha. Komishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa gama isaatiin sababa beelaan lubbuun namaa darbe hin jiru. Gabaasni akkas jedhus nan qaqqabne jedhee jira. Garuu godina Arsii lixaatti aanolee muraasa keessatti beelli mudatee deeggarsi taasifamaafii jira jedhan komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa. Naannoo federaalaattis akka naannoottis uummata naannicha jiruunis gargaarsi barbaachisaa ta'uu godhamaa jira. Ammaatti odeeffannaa jiruun rakkoo hubaatii beelaa miidhaa lubbuu geesse hagammaan odeeffannaa hin qabnu. Hordoffii walirraa hin cinnes taasisaa jirra. Naannoo sanatti rakkoon uumamee miidhaan agas ga'u dhaqqabee jedhamee wanni nu ga'e hin jiru. Korees dhaabnee torbiidhaan haala jiru irratti qorannaa barbaachisaa jiru taasifamaa jira. Kanaaf haala kanaan miidhaa jirus ofitti fudhannee akka naannoottis rakkoolee naannoo sanatti mul'atu humnaa ol ta'e akka deemuu hin dandeenye hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamaa jira. Akka komishinar Abaadir jedhanitti hanga ammaatti sababa beelaatiin namoonni aanaalee kanneen keessaa buqqa'anii bakka biraa deeman hin jirani. Beelli amma mudate to'annoo keenyaa ol miti. Deeggarsi barbaachisaan taasifamaafii jira jiraattota beelaaniif jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoo bishaan dhabuu walii wal qabatee jiraattonni aanaa shaallaa kaasan irratti waajjira bishaanii godina Arsii lixaa fi akkasumas biiroo bishaan Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf har'aaf hin milkoofne yeroo ittaanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiibbaan adda addaan irratti mul'atu diinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraa jedhan ogeessi diinagdee obbo Ayyalaa Galaan. Keessumattuu walitti bu'iinsi dhiheenya kaaba biyyattii keessatti mul'ate guddina diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabu dubbatan. Dhimma kanarratti aadde Ababaa Taammanaa dubbii himtuun ministeera daldala Itoophiyaa qaala'iinsa gatii biyyaalessaa amma dabalaa jiru kanaaf sababa adda addaa ibsanii mootummaanis kana furuudhaaf dhawaatanitti deematii jira jedhanii Galmoo Daawit dabalata qaba. Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'iinsi jireenyaa dabalaa jira.
Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 24.5 dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'insa jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa dhibbeentaa 28.7 ol dabalee argamuu isaati. Ammas gabaasumti kun akka yeruutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa dhibbeentaa 19 ji'a tokko keessattis qaala'insi jireenyaa kun persentii 7 ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'insa hammachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Adde Ababaa Taammane Direektara dhimmoota odeeffannoo Ministeera Daldalaa fi Industirii Itoophiyaati. ለዋጋ ንረትና ለኑሮ ውድነት መነሻ ናቸው የተባሉ በጥናት የለየናቸው መንስኤዎች አሉ። Akkas jettee Adde Ababaan qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasnee keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishni fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha industirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa